Ifni si keessa jiru dukkana akka hin taaneef eeggadhu. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Jaallatamtoonni abbooliin koo luboonni obboloonni koo daaqunoonni faarfattoonni hundumti keessan nageenya Waaqayyoon akkam turtanii akkamitti yoo nageessanii akkam dabarsitanii. Ameen. Galateeffamuun kennaaf amala isaa kan ta'e gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos inni otoo nuti hin jaallatiin nu jaallatee otoo nuti hin barbaadin nu barbaadee otoo nuti hin waamin immoo dirree mana isaa jalatti inni nu waammatee gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos maqaan isaa kan galateeffameef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Kan galateeffameef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Akkuma kana kabajni kan isaaniif ta'u haadha isaa Dubroo Maariyaamii ergamoota isaa bartoota isaa raajota isaa wareegamtoota isaa hundumaaf galanni kabajni isaaniif haa ta'u. An dhaabbadheen baradhaa isin teessanii barattu kan nu barsiisu eenyudha? Kan nu barsiisu eenyudha? Waaqayyo nu barsiisi jedha. Ameen. Waaqayyo abbaan keenya inni bartoota isaa gidduutti argamee waadaa isaa dubbatee waadaa isaa sana dhugoomsee bakka isinis lama sadiis taatanii maqaa kootiin walitti qabamtanitti ani isin gidduutti nan argama inni jedhe. Ammas immoo nuti warra sana hundumaarra caallee kan jirru nu gidduutti gammachuudhaan argamee hafuura isaa qulqulluu isa guyyaa du'a isaatiin booda guyyaa 40tti bartoota isaatiif Phaaraaqliixoositti ergee anaaf isiniifis ergee nu gidduu taa'ee nu barsiisuun nu dheekkamachuun nu gorsuun fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Laphee cufame akkuma laphee Liidiyaa bane laphee keenya nuuf haa banu. Egaa mata duree barnoota keenyaarraa na duukaa jettu. Ifni si keessa jiru. Ifni si keessa jiru. Dukkana akka hin taaneef. Dukkana akka hin taaneef. Eeggadhu. Jecha kana kan barreesse kan irraa argannu wangeela Luqaas boqonnaa 11 lakkoofsa 33. Wangeela Luqaas boqonnaa 11 lakkoofsa 33 irraa kan argannudha. Luqaas jechuun ogummaa isaatiin biyya lafaa keessatti tu gara waamicha Waaqayyoon dhufiin dura ogeessa ogummaa isaatiin kan inni ittiin beekamu hakiimii kan turedha. Hakiimii jechuun kanuma yeroo irraa dhukkubsannee mana yaalaa dhodhamne yeroo yaalamuudhaaf gara isaanii gara mana qorichaa deemnu yaalee nu fayyisu innis ogummaa akkasii nama qabu ture. Ogummaa isaatiinis immoo dhibee foonii yaalee kan fayyisaa turedha. Waaqayyo akkuma inni dhibee foonii fayyisu amma immoo akka inni dhibee lubbuu dhukkuba lubbuu yaaddoo lubbuu gidiraa lubbuu keessaa mucaan namaa akka ba'uuf ana duukaa bu'ii kottu jedhee waammachuudhaan wangeela isaa qulqulluu akka inni barreessu wangeela isaa qulqulluu akka inni katabee har'a anaaf isin dubbii sagalee sanarraa dhaggeeffannu kan taasisedha. Kanaafuu jecha kana guutummaa bakka wangeela Luqaas boqonnaa 11 lakkoofsa 33 irraati annee guutummaa isaan isinii dubbisa. Iji kee ibsaa dhagna keetiitii jedha. Iji kee fayyaa yoo ta'e dhagni kee hundinuu ifa ni ta'a. Garuu iji kee dhukkubsataa yoo ta'e qaamni kee dukkanaa'aa ni ta'a. Kanaafis jedha ifni si keessa jiru dukkana akka hin taaneef eeggadhu. Ifni si keessa jiru maal akka hin taaneef? Maal akka hin taaneef? Iji kee fayyaa yoo ta'e jedha qaamni kee guutuun jireenyi kee guutuun ifadha. Garuu iji kee tokko madaa yookaan dhukkubsataa yoo ta'e jireenyi kee guutuun dukkanaadha. Waaqayyo kana nu haa baraaru. Har'a naaf isinii sababa ija qabaanne immoo sababa ija hin qabneef adeemnee dhufne iddoo na teenya. Sababa ija qabnuuf miti? Eeyyee. Utuu ija hin qabnu ta'e nama amma kana yootu qabee fida. Nama ija hin qabne tokko nama biraatu qabee fida miti? Miti? Eeyyee. Ammi kuni nama amma kana barbaadaa jechuudha as dhufuudhaaf. Ammi kuni nama amma kanatu gototee fidaa jechuudha sagalee Waaqayyo kana dhaggeeffachuudhaaf. Garuu Waaqayyo hunda keenya kanarraa bilisa nu taasiseeti ija keenya fayyaa taasise ija keenya argaa godhee akka nuti adeemnee dhufnu nu taasise. Kanaachi warri ija hin qabne warri argituuttiin adeeman hin qabne qabaa barbaadu jechuudha. Inni kun isa anaafisin argineettiin dubbannee wal amansiifnudha. Inni wangeelli dubbatu garuu isa kana mini. Maalla dhiberee warra ija hin qabneen hin jedhu jechuu dandeenya. Maaliif dubbate nuu ija qabnaa nuu hin agarraa jechuu dandeenya. Kanaafuu wangeelli kan inni dubbate warroota ija qabanii warroota ija dhabaniifis mini. Iji sun wanti tokko jira jechuudha.
iji sun garuu maali jechuu qabna? Iji sun isa kamidhaa jechuu qabna? Iji sun ani qabaa jechuu qabna? Ija sana immoo akkamittiin ani ittiin argaa jechuu qabna? Ijaan ittiin ilaalaa jiru kun immoo maal na agarsiisaa jechuu qabna? Iji keenya sun isa kam akka ta'e anaaf isin adda baafnee ilaaluutu nurraa eegama jechuudha. Ija sana beektu? Beektu ijicha? Beektu? Iji suni amantiidha. Iji keessan fayyaa yoo ta'e qaamni kee guutuun ifanii ta'a. Amantii qabda taanaan jireenya kee guutuu keessatti madaa tokko hin qabdu. Amantii qabda taanaan jireenya kee guutuu keessatti rakkina tokko hin qabdu. Amantii qabda taanaan jireenya kee guutuu keessatti lafa yaadde ga'uu hin dadhabdu. Amantii qabda taanaan jireenya kee keessatti oolmaa bakka hiriyaan kee ga'e bakka obboleessi kee obboleettiin kee geesse hundumaa ga'uudhaaf wanti si hambisu jira? Jira? Amantiidhaan ka'anii waan baay'ee raawwachaa turaniiru. Kiristoos waaqummaa isaatiin waan baay'ee godhe. Bartoonni isaa garuu wanta Kiristoos raawwate sana amantiidhaan raawwatanii jaamaa jabanaan turre, goophoo diriirsaan turre, naafa utaalchisaan turre, du'aa boollaa kaasaan turre turaniiru. Kan kana raawwachiise ija isaanii isa foonii sana otoo hin taane ija isaanii amantii isa sanadha jechuudha. Ija isaanii isa isaan ittiin arganii waan biyya lafaattiin raawwatan osoo hin taane ija isaanii isa isaan ittiin dubbii hafuuraa, dubbii jireenyaa, dubbii fayyinaattiin dhageeffatanii karaa isaarra ittiin bu'anidha. Waaqayyo ija kana nuuf haa laatu. Iji kee fayyaa yoo ta'e ati nama kanadha. Iji kee fayyaa yoo ta'e bakka yaadde keessa fayyaa jechuun amantii yoo qabaatte. Amantiin kee guutuu yoo ta'e fayyaa jechuun waan hundumarraa bilisa jechuudha. Amantiin keenya qulqulluu ta'uu qaba. Amantiin keenya waan hundumarraa bilisa ta'uu qaba. Amantiin keenya kamirraayyuu bilisa ta'uu qaba. Amantii jechuun waaqayyo waan ta'eef. Amantii jechuun utuu hin argin amanuu waan ta'eef. Amantii jechuun naaf ta'a jedhanii fudhachuu waan ta'eef. Wanta naaf ta'a jennee fudhannu immoo kan biraa kunis naaf ta'a jennee itti makuu hin qabnu. Waaqayyoon utuu jaallannu seexana jaallachuu hin dandeenya? Hin dandeenya? Hin dandeenyu. Waaqayyo kan inni amantii nuu laateef akka nuti seexana jaallannuuf yaadannuuf osoo hin taane akka nuti isa bitamnu, akka nuti isa duukaa buunu, akka nuti isa barbaaddannuufiti anaaf isinii mucaa isaa taasifate galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Iji keenya fayyaan egaa ija isattiin karaa Kiristoos irra buunu, ija isattiin dubbii fayyina isaatii dhaggeeffannee fayyuudhaaf jiraannu, ija isattiin anaaf isin galma mootummaa Waaqayyoo keessaa qooda argachuudhaaf qophoofnudha. Ijichi isa kam yoo jenne ijichi isa kanadha. Ani fayyuudhaaf an deddeebi'ee mana Waaqayyoo dhaqamoo? Namatu adeemaaf an deemee dhaqamoo? Yookaan immoo aadaa kooti yookaan abbaa koo fi haadha kootu amantii isaanii kana waan ta'eef iddoo kana deddeebina laata? Baay'een kan wanta warri isaanii bataskaana dhaqaniif kan bataskaana kun jiru jira moo hin jiru? Maaltu beeka har'uma immoo namatu dhufe lafa dhaqu dhabee qophaa ta'e kan dhufe jira moo hin jiru? Jira. Inni kaan immoo ittuma karoorseen har'a baradheen galaa waa'ee Waaqayyoo badheen galaanii lubbuu kootiif galaan gaadha jedhee kan dhufes jira. Achi keessaa nuti garuu isa kamidha? Yoo nama laallee deemnu ta'e nuti amantiin keenya isa ija dhukkubsataa sanadha. Nu qabanii deemanii jechuudha. Argaan jirru kwa namatu na fidee dhufe. Yoo immoo sababa hiriyaa kootiin dhufe yoo ta'e amantiin koo sun iji koo sun jaamaadha amantiin koo sun argaan jiru kwa nama sanan ilaalee dhufe. Yoo waa'ee amantii aadaa keenya yookaan immoo waa'ee warra keenyaaf amannee dhufna ta'e ammayyuu nuti maxxantuu warra keenyaati ofii keenyaan fudhatiin jirra waan ta'eef achi keessaa nuti isa kamidha? Iji keenya fayyaa yoo ta'e qaamni keenya guutuun fayyaadha. Jireenyi keenya guutuun fayyaadha. Jireenyi keenya guutuun fayyaan immoo eebba fayyinni gammachuu waan ta'eef Kiristoos fayyinaaf gabbu'e. Kiristoos fayyinaaf fannifame. Kiristoos fayyinaaf jibbame. Kiristoos fayyinaaf ari'atame. Qulqulloonni isaa bartoonni isaa dubbii fayyinaa dubbii jireenya Waaqayyoon irraa fudhatan sana waan duukaa bu'aniif ari'atamani. Dubbii sanaafis immoo dhagaadhaanis rukutamanii du'ani. Dubbii sanaafis immoo mana hidhaatti dararamani. Dubbii sanaafis immoo jireenya isaanii guutuutti yeroo hundumaa gidiraadhaan dabarsani. Waan maal hubataniif waan karaa Waaqayyoo ija amantii sanaan ija isaanii sanaan duukaa bu'aniif ija sana Waaqayyo nuuf haa laatu. Nuti kan biraatti maxxannee jiraachuudhaan osoo hin taane amantiin koo isa kamidhaan amantii isa kamiin amanee jiraachuu qaba jennee beekuun nurra jiraata. Qaamni kee dhukkubsataa yoo ta'e garuu qaamni kee guutu jirji kee dhukkubsataa yoo ta'e garuu qaamni kee guutuun dukkanaadhaadha Waaqayyo nu baraaru. Amantiin qabnu taanaan arra baay'eetu biyya lafaa keessa bade. Arra baay'eetu biyya lafaa keessatti nu biraa godaane. Arra baay'eetu fayyaa qaba fakkaata garuu badee jira. Fayyaa qaba kan fakkaatu dhukkubsatee jira. Waaqayyoon kan hin qabne yoomuu dhukkubsataadha.
Waaqayyoon kan hin qabne yoomuu jaamaadha. Waaqayyoon kan hin qabne yoomuu gidirfamaadha. Waaqayyo kana nu abaraaru. Anaaf isin garuu waaqayyo waan qabnuuf nama abdiiti. Waaqa kana al tokko galateeffadhaa. Waaqayyo waan qabnuuf abdiin inni nuu kenne manu keessaan jijjiiramu. Ifni si keessa jiru dukkana akka hin taaneef of eeggadhu. Amma waa'ee jaala haasaa oolle. Iji suni amantii akka ta'e, iji suni karaa qulqullinaa akka ta'e, iji suni waaqayyoon Kiristoosiin akka ta'e, iji suni karaa qulqulluu ilaalanii socho'u akka ta'e hubanneerra. Ifni suni immoo maal ampuuliidhaan namni ampuulii ta'uu hin danda'a. Elektirikiidhaan ifamni inni kun. Anaaf isin ifa qabna jechuudha. Hin bobaana jechuudha. Waan ifnu qabna jechuudha. Garuu wanta san nu keessaa ifu sana beenna. Wanta nu keessaa ifa laatu hin beenno. Garuu ifi si keessa jiru dukkana akka hin taaneef of eeggadhu akeekkachiisadha kun. Maal taana laata? Of eeggadhu. Yoo maal ta'e waan taata jechuudha. Addaamii maal jedhe? Yoo nyaatte hin duuta. Yoo nyaattu ta'e maal taata? Hin jiraatta ittiin jedhe. Kanaafuu dirqama sana lamaan beekamoon beeku ture. Beeka ture. Lamaanuu dirqama sana keessaa maal filate? Jiraachuunis du'uunis jiraachuusaa waan beekuuf maal godhe? Isa waaqayyo jedhe dhiisee isa seexanni jette raawwate. Garuu waaqayyo dura waan itti dubbateef yoo nyaatte maal taate? Hin duutaa jedhe. Addaam hin fayyamoo hin du'e? Hin fayyamoo hin du'e? Waaqayyo nu wajjin haa ta'u. Addaam hin du'e. Sababa maal ta'eef du'e? Sababa abboommii waaqayyoon eegneef, sababa karaa waaqayyoo hin deddeebineef, sababa daandii waaqayyoo, sagalee waaqayyoo, abboommii waaqayyoo sana, ajaja waaqayyoo sana hin dhaggeeffanneef du'e. Har'a naaf isin immoo maal dhaggeeffachuu dinnee du'aa irra laata? Wangeela dhaggeeffannee naan hin jiraanna. Sagalee waaqayyoo dhaggeeffannee naan hin jiraanna. Kadhannee jennaan hin jiraanna. Tsoomnee jennaan hin jiraanna. Amantii qulqulluudhaan deddeebinee jennaan hin jiraanna. Sana garuu yoo dhiisne hin duunaa jechuudha. Waaqayyo nu haa baraaru. Ifni si keessa jiru dukkana akka hin taaneef maal godhe? Of eeggadhu. Of eeggadhu. Ifni sun maal laata? Irratti immoo mul'ate. Ifi sun immoo akkamittiin argame? Beekuun nurra jiraata. Argameeras. Maatiyos boqonnaa 5 lakkoofsa 14 maal jedha? Isin ifa biyya lafaatii jedha. Maatiyos 5 lakkoofsa 14 isin ifa biyya lafaatii. Isin maalodha? Isin maalodha? Ifa biyya lafaatii. Isin as teessuga. Amma waaqayyotu isinitti dubbate. Isiniin ifa biyya lafaatii isiniin jedhe galanni isaaf haa ta'u. Amma dhannee akkuma kana hattooti iddoo biraatti walitti qabamanii yoo jiraatan, warri nama ajjeesan iddoo biraatti walitti qabamanii yoo jiraatan, warri ejjan iddoo biraatti akka kanatti walitti qabamanii yoo jiraatan, annee fuula isaanii duratti isin ifa biyya lafaatii yoo jenne hin ta'afi? Hin ta'afi? Hin ta'u. Wanti isaa irraa dannu godhu jira moo hin jiru? Jira moo hin jiru? Jira. Isin ifa biyya lafaatii. Eeyyoodha isaan warroota sagalee waaqayyoo dhaggeeffatan, warroota daandii waaqayyoo irra bu'an, warroota amantii dhugaa qaban, warroota abboommii isaa eegan. Isaan kuni maaloodha? Ifa biyya lafaati. Warroonni isaaf jedhanii morma isaanii dabarsanii laatan, warroonni jireenya isaanii maatii isaanii gadhiisanii irraa adda ba'anii waaqayyoon duukaa bu'anii, isaan kun ifa biyya lafaati. Ifa isaan nuuf haa kennu waaqayyo. Anaaf isiniin garuu kan nu booji'ee nu barsee jiru dukkanadha. Dukkana sana cabsinee keessaa boodadhamne. Dukkana sana bukkee dabarree argura dhabne. Anaaf isin garuu ifa ofirraa dukkana ofirraa buusuudhaaf sochoon irra jiraata. Isin ifa biyya lafaati erga nuun jedhee iddoo dukkanaatti argamuu hin qabnu. Bakka warri dukkanaatti waamamanitti waamamuu hin qabnu. Hin ta'u ta'e isaatu duukaa hanne isa duukaa dukkanatti hin madaadamnu. Warri dukkana taa'aa waan jiraniif achi keessaa filatee isin hundumti keessan jedha ture. Nam hundumtuu ifa biyya lafaati jedha ture. Garuu isin jedha waan ta'eef hundeen qabataa kun. Hin qabata? Hin qabatu. Kanaaf hin jiru jechuudha. Kanneen keessaa mooraa wayinitti ijaarame wanti ta'e tokko jira jechuudha. Ifa biyya lafaa kan nu godhe waaqayyoof galannaa ta'u. Ifa isaa kan nuuf kenne Kiristoosidha. Ifa isaa duukaa kan nu bobbaase, ifa isaa duukaa kan nu jiraachise waaqayyoodha. Ifni keenya sun immoo maalii kan jedhu ammas wangeela irraa yeroo dubbifannu achuma wangeela Maatiyos boqonnaa 5 lakkoofsa 16 maal jedha? Namoonni hojii keessan isa gaarii arganii jedha. Abbaa keessan isa waaqarraaf ulfina akka kennanitti ifni keessan akkuma kanatti nama duratti kan ife haa ta'u. Ifni keessan akka kanatti maal haa ta'u? Maal haa ta'u? Kan ife haa ta'u. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Namoonni hojii keessan isa gaarii kana arganii, hojii keessan isa namatti tolu kana ilaalanii, waaqa keessan isa waaqarraa, abbaa keessan isa samiirra jiru akka galateeffatanitti hojiin keessan hundumtu
nama kamiin durattu kan maal ta'e ta'u kan ife haa ta'u jedha. Anaaf isin yeroo tsoomne kadhannu waa'een tsoomii inni Waaqayyoon hin beekne maal hojjetta nan tsooma akkamitti tsoomta isa si loluuf dhiiftee isa dhabne gargaartee isa beela baaftee isa dheebote dheebuu baastee isa daaratti moowwistee hojiin kun hojii tsoomiidha yookaan hojii laguutii hojii kiristaanaati jettee yeroo hojjettu inni waa'ee kanaa gochuun jaallenne Waaqayyotu beekaa Waaqayyo si haa eebbisuu siin jedha. Eenyuun galateeffate eenyuun waame eenyuun maqaadhe Waaqayyo dhachuun dandeessani eenyuun maqaadhe Waaqayyoof galannaa ta'u Waaqayyo nama kanaa nu haa godhu. Hojiin keessan akkuma kanatti namoota biratti kan ife haa ta'u. Ameen jedhaa namoota biratti kan ife haa ta'u. Hojii akkasii gochuudhaaf nuti ifa biyya lafaa taanu. Hojii akkasii warra raawwatantu ifa biyya lafaa ta'e. Hojii akkasii warra raawwatantu garee warra ifaa jedhametti dabalame. Anaaf isin akkamittiin ifa ta'uu dandeenya ree? Bor tokkoon keenya dirqama mana qabanna. Dirqama nama guddaa taana. Dirqama warra biyya gaggeessu warra biyyaaf nama kamiinuu dursinee jiraachuu dandeenya. Yeroo sanatti ani isa kamiin ta'een jiraachuu qaba. Isa biddeen masoobii keessatti arrii taa'isee gatudha moo isa hin qabneef immoo isa biddeen harraa'e tunni harraa'in dhaqee nyaachisee Waaqa biraa eebbargatudha. Namni namaa kennu caalaa darbatee gatuun itti tolu jira moo hin jiru? Jira moo hin jiru? Jira. Naannoo keessanii beekuu dandeessu. Namaa kennu caalaa saree kennuudhaatti kan itti tolu jira. Inni kiristaanni garuu amma ofii nyaatee namaaf kenna. Amma ofii nyaatee san qabneef laata. Firfaarii namaan kennina. Isa rakkatee utuu manaa qabdanii firfaarii laatina. Maali mucaa keessaniif hin laattu firfaarii? Nullee mucaa hin qabnu. Warri keenya nuuf firfaarii hin laatu? Hin laatu? Maaliif dadhabootaaf firfaarii kennure? Maaliif isa waan nyaatu dhabee firfaarii laatu re? Innis lapheensaa laphee Waaqayyoodha. Manni isaa mana Waaqayyoodha. Lapheen keessan mana qulqullummaadha Waaqayyo waan jedheef. Afuurri nu keessa jiru isa keessa jira. Afuurri nu lamaan keessa jiru garuu guyyaa gaafa addaan uumame isa Waaqayyo gad jedhee afuuratti baafatedha waan ta'eef hin gaddu Waaqayyo. Kanaaf ifni keessan akka nama hundumaa duratti ifutti wantoota namni kan biraa godhu hin godhina. Firfaarii isa gatame fuutanii nama allaatina. Namoota hin taane namoota gadaantummaa isaa dhaaltanii fuutanii gadi buustanii iddoon taane hin dhaabina. Lafa ofii teessan ka'aa teessisa. Iddoo ofii filattanii filachiisa. Itti gammadaan daa'uun saamaa wajjin nyaadhaa irraa fagaattanii qodaan itti nyaatellee sagalli qonan. Inni kun namni qodaa dadhabaan tokko itti nyaate namni meeqa dhiqu hin jiru kan achuma hangatu jiraachuu danda'a. Waaqayyo kana nu haa baraaru. Garuu kun hojii dukkanaati. Kun hojii cubbuuti. Kun hojii seexanaati. Waaqa kanarraa bilisa nu haa taasisu. Hojiin keessa inni gaarii akkuma kanatti kan ife haa ta'u. Akkuma kanatti jechuun yeroo itti sagalee Waaqayyo dhaggeeffannutti lapheen hunda keenyaa cabaadha. Dhugaamo soba. Yeroo itti waa'ee Waaqayyoo barannutti lapheen hunda keenyaa banamaadha. Akkuma kana jechuun akkuma amma amanaa jirru kanatti yeroo gabbaanu akkasin amantan sana dubbata. Yeroo gabbaatanii akkuma isin ittiin amantii sana raawwattan sana dubbachuufitu akkuma kanatti taa'ifu. Akkuma kanatti. Malee amma dhageenye isa booddee gadhiisnu mini. Amma dhageenye isa boodatti deebinu mini. Waaqayyo kana nu haa baraaru. Eeyyeen. Kanaafu nuti ifni nu keessa jiru maa inni? Dukkana akka hin taaneef of eeggadhu. Wangeela Maatiyos boqonnaa 25 lakkoofsa 31 irraati. Warroota hoolotaaf re'ootatti fakkeeffamanii bitaa fi mirgatti walitti qabatee jedha. Warroota hoolotatti fakkeeffamanii jedha. Gaaffii tokko gaafate. Gaaffii baay'ee gaafate tokko iyyuu mini. Ani nyaadhee jennaan beelee jennaan beela na baastaniittu. Ani dheebodhee jennaan na baastaniittu. An daaree jennaan na uwwistaniittu. An keessummaa ta'ee biyya fagoodhaa mana keessan dhufee jennaan na simattaniittu. Arrakkannaan na gargaartaniittu ani hidhamee jennaanis immoo na gaafattaniittu. Kanaaf jedhe isini bakka Waaqayyo dursee isiniin dursatti isiniif qopheesse galma sana galma mootummaa Waaqayyo sanatti dhaqaa galaa ittiin jedhee jedha. Yeroo sanatti warroonni hoolonni sunis immoo hoolatti fakkeeffaman sunis gaaffii gaafatanii yeroo sana akka inni akkasittiin jedheeni gugeerra dachaa meeqa ifanii argaman jedha. Dachaa meeqa? Dachaa 7 ifanii argamanii jedha. Dachaa 7 irra ifanii argamanii immoo maal jedhu? Maali yaa gooftaati yoon beelofnaan beela si baafne Waaqayyoon beelaa? Hin beelaa? Waaqayyoon daara? Waaqayyoon dheebota? Hin dheebotu. Waaqayyoon tilmaamamee bikkee yungaamu hangana gaa kan jedhu jiru. Garuu mucaa namaaf jedhee murtaa'ee gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos dhufee namarraa dhalate.
ati yoom beelofnaan beela si baafne yoom keessumaa taate mana keenya dhufte yoom immoo hidhamnaan si gaafanne atoo Waaqaa jedhanii gaafatanii mucaa sammuu yaada sammuu mucaa namaati hin hubanne waa'ee waaqummaa isaan gallee waan ta'eef yeroo sana walii keessaniif kan gootan amma eenyuuf gootanidha amma eenyuuf gootanidha amma anaaf gootanii walii keenyaaf gaarii ollee jennaan anaaf isini gugeera dachaa torba ifni argamne jechuudha Waaqayyoof galannaa ta'u gugee jechuun ishee bakkeenaa daddaalattii tokko arginu min arguu dandeessu gadaamii gurguddaa yeroo deemtanii warra akka Dabra Libaanos fa'aa eessa fa'aa jijjiru gugee baay'ee adii bataskaana naannanii kan yeroo baay'ee babarrisan jiru baay'ee adiidha sooftii kanaan achitti addaatu jechuudha isaanidha gugee warri sun sooftii makana addeenya isaa fudhanne kana torba jechuun ilaaluu hin dandeenyu ifa san hin dandeenya ibsaa makana kana torba wenne ija keenya jaamsa hin jaamsu arguu hin danda'amu jechuudha Waaqayyo namoota gaarii godhan waan guddaa mini walii keenyaaf nama godhu walii keenyaaf nama waan gaarii raawwatu ifa mana ga'u nu kenna galanni isaaf haa ta'u warra oolota re'oota fakkaatanitti immoo deebi'ee jedha isini yoo warroota abaaramoo nana jedha fuula kootii duraa badaa jedha isini ani beelofnaan beela nan baasne an daarraan nan uwwisne an rakkadhee jennaan nan gargaarre an keessummaa ta'e mana keessan dhumnaan nan simanne fuula koo duraa turaa bakka galma abidda bara seexanaaf ergamoota isaatiif qophaa'e galma rakkinaa sanatti dhaqaa galaa jedha Waaqayyo kana nu haa baraaru fuula isaa dura Waaqayyo nu haa dhaabu rakkisaadha hojii gaariin hojjennu biyya lafaa irratti taanaan ifni keenya sun dukkanaa jennaan fuula Waaqayyo duraa nu ari'a yeroo sanatti gaafanne akkas jedhu warroonni sun immoo quurroora dachaa torba gurraachaanii argamanidha Waaqayyo nu haa baraaru quurroo jechuun dukkanooftuudha quurroo jechuun gurraattiidha beektumni quurroo seera Noohi keessatti illee yeroo Noohi ergaa ergee kan ajajamuu didee bakkeetti baddee achumaan abaaramtedha kan achumaan abaaramtedha quurroon isaa booddee maali yaa gooftaa jedhanidha isaanis yoom beelofnaan beela si baasuu dinne yoom daarraan si uwwisuu dinne ittiin jedhanidha akkuma warra sanaa gaafatan isaanis walii keessaniif kan hin goone amma eenyuuf hin goonedha amma eenyuuf hin goonedha amma anaaf hin goonedha walii keessaniif waan hin gooneef ofis hin gootan har'a naaf isin Waaqayyoon argitanii beektu jaarraa keessa jirru kanatti Waaqayyoon ijaan argine yookaan nu gidduu jira jettanii asitti argeera namedhu jira hin jiru erga walii keessa argitu waliin jaallanneeti erga walii keenya isa wal arginu wal faana jiraannu wal faana rabnu wal faana deemnu waliin dhageenyeeti Waaqayyo isa mul'anne akkamitti jaallachuu dandeessu innumtu ana san argine moo akkamittiin jaallattu akkamitti na duukaa buutu akkamitti na dhageessu jedha Waaqayyoon nama dhaga'u nu haa taasisu ifni nu keessa jiru gaa rakkina akkasii nu gitti fidaa jechuudha akeekkachiisni jiru suni isa warroota re'ootatti fakkeeffaman san warra quurroora dachaa torba gurraachaan isaan nutti fidaa jechuudha ifni nu keessa jiru yoo dukkanaa'e ifni nu keessa jiru sun yoo dhabame ifni nu keessa jiru sun yoo hangisaa gadi bu'e sana ta'a jechuudha ifni sun immoo amantiidha ifni nu keessa jiru sun Kiristoosidha ifni nu keessa jiru sun laphee Waaqayyoo gabatee isaanii nurratti barreessedha galanni ulfinni guddaan isaaf haa ta'u kanaafu Waaqayyo abbaan keenya yeroo hundumaatti kan nutti dubbata sagalee isaa dhageenye kana isa baranne kana Waaqayyo laphee keenya irratti nuuf haa barreessu dukkana taanee argamu osoo hin taane ifa taanee mul'anne fuula isaa duratti gammachuudhaan nama dhiyaatu nu haa taasisu kan nu barsiiseef galanni haa ta'u Waaqa tokko kan ta'u Abbaa Ilma Hafuura Qulqulluun sadan Waaqa tokkoon bara baraan ameen.